Telegiraamiin yeroo dhiyoo irraa eegaluun jechuunis Meey 2024 irraa kaasuudhaan akkuma pilaatfoormiiwwan gurguddoo kanneen akka YouTube fi Instagramii chaanalotaaf karaa aarsii yookaanis beeksisaatiin kaffaltii raawwachuu eegaleetii jira. Fiicharsii haaraa Telegiraamiin dabale kanaan egaa namoonni chaanalii qabanii fi ulaagaa jiru kana guutuu danda'an kamuu chaanalii isaanii irratti beeksisni akkana inni mul'atu gochuudhaan maallaqa hojjechuutii ni danda'u. Anis egaa viidiyoo kanaan akkaataa Telegiraam chaanalii qabdaniif monetizationii eegalchiisuudhaan maallaqa chaanalii keessanii irraa hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Kallattiin gara viidiyootti darbuu keenyaan duratti namoonni chaanalii keenya kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuun maatii keenya nuuf ta'a. Viidiyoo kana ammoo akkuma yeroo kaanii like gochuun eegalaa isiniin jenna. Telegiraamiin egaa yeroo yeroon fiicharsii haaraa fi hawwatoo ta'an pilaatfoormii isaanii irratti dabalaa dhufuudhaanii fudhatamummaan jaraa dabalaa dhufee amma yerootti almost ji'atti active userii naannoo miiliyoona 950 ol qabaachuu danda'aniitii jiru. Yuuzeroonni jaraa kunis guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa adeemaa kan jirudha. Egaa wanti haaraa jarri eenyatti dabalan kuni chaanal monetizationii yoo ta'u, aadsii yookaanis beeksisa chaanalii Telegiraamaa irratti displee gochuudhaan yookaanis ammoo agarsiisuudhaan galii achirraa argamu irraa abbaan chaanalii sanaa parsantii 50 kan argatu yoo ta'u, parsantii 50 hafe ammoo Telegiraamatu fudhata jechuudha. Kaffaltiin Telegiraam raawwatu kunis toon koyiniidhaan yoo ta'u, toon koyinii kana ammoo withdraw goonee gurguruun gara maallaqa kashiitti jijjiirrachuu ni dandeenya. Toon koyiniimti kuni maal akka ta'e namoota hin beeknee fi toon koyiniin gosa kiriptookaarensii yookaanis diijitaal kaarensii keessaa tokko yoo ta'u, kiriptoodhuma dhaabbata Telegiraamaatiif diiveloopdi ta'edha. Bilooksheeyinii inni irratti raan gochuun taaskiiwwan garaagaraa yookaanis tiraanzaakshiniiwwan garaagaraa raawwatu ammoo toon bilooksheeyiniidha. Egaa Telegiraam chaanalii qabdan tokko Monetize isiniif ta'e kaffaltii kana argachuudhaa fi chaanaliin keessan dirqama ulaagaa lama guutuutu irra jiraata. Inni jalqabaa sabskraayibarsiin yookiin meembariin chaanalii keessanii 1000 fi isaa ol ta'uu qaba. So chaanalonni subscribersii 1000 gadi qaban monetize hin ta'anu jechuudha. Kanaaf chaanalii keessanii fi subscribersii 1000 qabaachuun ulaagaa jalqabaati. Ulaagaa inni lammataa ammoo chaanaliin keessanii monetize ta'ee maallaqa argamsiisuudhaaf public chaanalii ta'uu qaba. Chaanalonni tokko privateedha. So jarreen akka kanaas monetize hin ta'anu. Chaanaliin keessan monetize ta'uudhaaf ulaagaa inni lammaffaa irratti guutuu public chaanalii ta'uutu irra jiraata jechuudha. Egaan ergi chaanalii isin qabdan tokko ulaagaa anamma isiniif hime kana lamaan guutuu isaa mirkaneeffattanii booda gara seetingii chaanalii keessanii adeemuun monetization staatasii isaa ilaaluutii ni dandeessu. Monetization staatasii fi dhimma monetizationii chaanalii sanaatii wajjin wal qabatu namni ilaaluu danda'u ownerii chaanalii sanaa qofadha. Maybe chaanaliin suni adminsii garaagaraa qabaachuutiin ni mala. Haa ta'u malee garuu monetization staatasii kana kan ilaaluu danda'u ownersiidha jechuudha. So akkaawuntii chaanalii sanaaf oonerummaa irratti qabaannu sanaanii ni adeemna. Fakkeenyaaf ani as biratti akkuma argitanii chaanaliin kiyya kunii eenya kana guyyoota muraasaa asitti monetize ta'e kaffaltii muraasaa lakkaa'uutii jalqabeetii jira. Kaffaltii hagam akkan irraa argadheesi kanan isinitti agarsiisu ta'a. Haa ta'u malee garuu jalqaba irratti chaanaliin keessanii kaffaltii jalqabuuf dhiisuu isaa ilaaluudhaa fi ergii gara chaanalii qabdanii haala kanaan dhuftaniitii booda gubbaa maqaa chaanalii keessanii kan irratti si'a tokko kilikii gootu itti aansuudhaan gubbaa tuqaalee sadan jiran kana irratti haala kanaan kilikii gochuudhaan statistics kan jedhu keessa seentu. Ergii gara kanatti dhuftaniitii booda bakka kana irratti statistiksii chaanalii keessanii odeeffannoo guutuu analyticsii guutuu argachuutti dandeessu. Gajjallaa gara mirgaa kana irraa ammoo monetization kan jedhutu jira. So si'a tokko isa irratti kilikii gootu. Egaan bakka kana irratti chaanaliin keessan haga ammaatti hagam akka inni lakkaa'e hagamiin guyyaa guyyaatti hagam akka inni isin argamsiisaatii jiru odeeffannoo guutuutii argattu. Maybe bakka kana irratti odeeffannoo homaa argachuu hin dandeenye yoo taatanii chaanaliin keessan monetize ta'eetii hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee garuu chaanaliin keessan monetize ta'ee kan jiru taanaan bakka kana irratti odeeffannoowwan ani isinitti agarsiisaa jiru kanneen ni argattu jechuudha. Chaanaliin kiyyas asirratti akkuma argaa jirtan kana baalaansii isaa irratti 0.2 tooniidha. Toonii 0.2 lakkaa'eetii jira guyyoota muraasa gidduutti jechuudha. Ergi monetizii ta'e akkuma argitanii bakka kana irratti beeksisni yookiin aadsiin chaanalii kana irratti display ta'uu jalqabeetii jira. So aadsiin kun yookaan beeksisni kun chaanalii kana irratti haga display ta'aa jiraatetti abbaan beeksisa kanaa yookiinis advertiseriin beeksisa kanaa kaffaltiin raawwatu keessaa parsantaa 50 oonerii chaanalii kanaatiif kan kennamu yeroo ta'u parsantaa 50 ammoo dhaabbata Telegiraamaatiif kennama jechuudha. So akkamittiin aadsiin chaanalii keessan irratti akka isiniif dhufu gochuu akka dandeessan itti fufnee waliin haa ilaallu.
Egaan aarsiin yookiin beeksisni kunniin chaanalii keessan irratti dispilay ta'anii maallaqa akka isiniif argamsaniif wantoota isin chaanalii keessan irratti raawwachuu qabdantu jira. Sanaan duratti garuu wanta isin beekuu qabdan tokko Telegram aarsii wanti aarsii yookiin beeksisawwan pilaatfoormii kanneen akka YouTube irratti dispilay ta'an irraa adda isa godhu. Telegram aarsii chaanalota irratti akka dispilay ta'aniif kan murteessu Telegramii osoo hin taane abbaa beeksisa sanaa yookaanis qaama beeksisa sana beeksifachuu barbaadeedha jechuudha. So qaamni suni chaanalota fedhee fi kan isaaf ta'u filachuun akka achi irratti dispilay ta'u godha. Fakkeenyaaf chaanalii kana irratti beeksisni kun akka dispilay ta'uuf yookaanis akka inni mul'atuuf kan murteessee asirratti beeksisa kana aarsii kana dispilay godhee Telegiraamii osoo hin taane qaama beeksisa kana beeksifachuu barbaadeedha jechuudha. So chaanaliin akka qaamota beeksisa beeksifachuu barbaadan kanaan filatamuu fi wantoota isin raawwachuu qabdantu jira. Hundaa olitti chaanaliin keessanii aktiif ta'uu qaba. Yeroo yeroon poostii hin gootan yoo ta'ee fi chaanaliin keessan viiwarii yookaanis daawwattoota bareedaa hin qabu taanaan advertaayizarotaan filatamuu dhiisuutii danda'a. Haala kanaan beeksisni chaanalii keessan irratti hin mul'atu. So chaanaliin keessan hedduu tokko aktiif ta'uu qaba. Inni kan biraan chaanaliin keessan aktiif ta'uu isaa agarsiisuuf sochii garaagaraa gochuudhaan chaanalii keessan jabeessanii signaalii bareedaa akka inni kennu gochuutu isin irra jiraata. Kanaafis hordoftoonni keessan akka jarri react godhan maxxansa isin maxxansitan garaagaraa irratti akka jarri laayikii fi kanneen kana fakkaatan gochuudhaan reaaktii garaagaraa sochii garaagaraa akka jarri godhan gochiisuu poolii garaagaraa irraan gochuudhaan akka jarri achirratti hirmaatanii gochiisuu dabalataanis ammoo giveaway fi wantoota garaagaraa qopheessuudhaan chaanaliin keessan akka inni aktiivii ta'e agarsiisuu qabdu. So haala kanaa fi kana fakkaatuun chaanaliin keessan akka inni aktiif ta'ee jiru agarsiisuudhaan advertaayizarotaan akka inni filatamuuf carraa bal'aa uumuutii dandeessu. Inni kan biraan isin beekuu qabdanii trending niichis irratti maxxansa yeroo yeroon maxxansu. Kunis niichii yookiin mata dureewwan akka addunyaatti trend ta'an irratti poostii qopheessuu yoo ta'u, mata dureewwan akka kanaa irratti carraan beeksisa argachuu hedduu tokko bal'aadha. Fakkeenyaaf kiriptoo ta'uu ni mala, airdroppii ta'uu ni mala, tradingii, AI fi kanneen kana fakkaatan yoo fudhattanii turreen kun moor mata dureewwan baay'ee tokko trend ta'anii jiranidha yeroo ammaa kana irratti. So chaanalii keessan irratti mata dureewwan jarreen kanaa wajjin wal qabatan yoo yeroo yeroon kan maxxansitan taatanii namoonni wantoota sana wajjin wal qabatanii chaanalii keessan irratti beeksifachuudhaan chaanaliin keessan monetize ta'ee maallaqa isiniif argamsiisuu ni danda'a jechuudha. Kana malees ammoo membersii fi miseensota chaanalii keessanii guddisuu irrattis hojjechuu irraanfachuu hin qabdanu. Sababeen isaas Telegiraamiin kan inni kaffalu CPM yookaanis immoo cost per mile view irratti hundaa'etu jechuudha. So chaanaliin keessan view bareedaa qabataanaan galii fooyya'aa ta'e argachuu dandeessu. Akka fakkeenyaatti chaanalota kana yoo ilaaltanii chaanaloonni akka kanaa warreen memberii hedduu qabanii maxxansa tokko wayita maxxansanii view hedduudha kan jarri qabanii view hedduudha kan jarri argatanii. So warreen view hedduu argatan kuni carraan beeksisonni achirratti agarsiifaman kunniin namoota hedduutiin ilaalamuu qaba waan ta'eef kaffaltii bareedaa argamsiisuu fi danda'a. So salphaatti chaanalii keessan akka inni kaffaltii bareedaa isiniif argamsiisuu fi memberii chaanalii keessanii guddisuudhaan maxxansa isin chaanalii isin irratti maxxansitan ammoo namoonni hedduun akka jarri daawwatan gochiisuunidha. Ergi haala kanaa fi kana fakkaataniin egaa chaanalii keessan monetize gochiistanii maallaqa irraa argachuu jalqabdanii booda maybe akkamittiin withdraw gochuu dandeenya kan jedhu gaaffii biraati. Withdraw gochuudhaaf pilaatfoormii isin fayyadamtan fragmentiidha. Fakkeenyaaf YouTube namoonni beektan jirtu jedhee yaada. So YouTube'n kaffaltii kan inni raawwatu karaa qaama sadaffaa AdSense jedhamuunidha. Haaluma wal fakkaatuun Telegiraamii kana irrattis ammoo dhimmoota kaffaltii fi kanneen kana fakkaatan kan raawwatu fragmentiidha. So karaa fragmentii kanaatiin kan isin akkaawuntii chaanalii sana irratti oonarummaa qabdan sana fragmentii wajjin wal quunnamsiistaniitii booda galii Telegiraam chaanalii keessan irraa argattan sana gara fragmentiitti toon koinii withdraw gochuu barbaadan ni ergitu. Ergii fragmentii irra isiniif seenee booda achirraa gara waaleetti barbaaddanii fakkeenyaaf toon speesii ta'uu ni mala, toon kiipperii ta'uu ni mala kanneen kana fakkaatanitti erguudhaan achirraa immoo gara P2P waaleetti dabarsitanii gurguruudhaan gara maallaqa kashiitii jirachuutii ni dandeessu. Withdrawal kanaan wal qabatee gara fuulduraatti viidiyoo kan biraa kanan isiniif hojjedhu yoo ta'u, akka waliigalaatti garuu haala viidiyoo kana irratti isinitti agarsiiseen Telegiraam chaanalii qabdan tokko monetize gochuudhaan maallaqa irraa hojjechuutii ni dandeessu. Gabaabaadhumatti viidiyoon kun kana fakkaataa. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate komantii irratti naaf barreessaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti waan na hordoftaniif guddaa galatooma.